السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون نجا كيسني جرتو أنا جرا قالت ربي إجا أردفتوت أمانتا إسلامة بقى ربي أيانا وقع رمضان سنين قيالا ما في إتني سنجا سنين جتشار أبي ببريدا وسنين قبض في واي سومناتي واو والقبضو إجا بروم سرا كيستي باي اسم فيا كيستي ورا مسلمة جتشورا شمرن دبرتوتا مسلمة nama muslimata baay'ee fayyada aappiin kun jechuudha. Aappii kana namni baay'een ni beeka garuu warri hin beekne irraa barattu jedheeti gaaffii keessaniif deebiin isiniif laadha. Aappii har'aa keessatti maaliin jennaan dhiifama sagalee wayiin na bira jira jechuudha warshaa akkuma ta'etti isiniif maxxansa. Gaaffii kana keessatti akkamitti quraana afaan oromootiin hiikamee jiru barreeffamaa fi bifa sagaleetiin akkasumas akkaataa xaharaa haydii fi dhiiga damsaa akkamitti waduu wadaan afaan oromoo fi afaan sagaleen hiikamee pilaastoorii keessa jiru akka isin argattan isin agarti. Gabaabamaan gama aappichaa isin deebisa. Ammallee sagalee quraana sagalee Dr. Muhammad Rashaad Abdullee gooticha qabsaawaa oromoo kan ta'e kan ta'an jechuudha. Rabbi isaanii fadhiisu du'aniiti jiru isaanii kan yeroo jalqabaatiif quraana gama afaan arabiffaadha gama afaan oromootiin nuufii keefi qubee afaan oromoo nama jalqaba bocee lafa nuu kaa'ee dhaloonni hamma ittiin barachaa jiru kana sagalee isaanii guutuu bifa oriijinaala ta'een akkamitti argachuu dandeenya isa jiru faayidaa. Egaa quraana afaan oromiffaati waan hiikamee jiru gara afaan oromiffaa bifa barreeffama hundaan aappii irraa keessatti baay'ee fayyada. Sirriitti steep isaatiin na jala deemaati ordofaan isin jira. Gabaabumatti gama aappii Muhammad Rashaad Abdulleen isin dabarsa kunoo kanaadha jechaadha. Keessa seenna egaa haala kanaan arga keessa seenne suuratul masad jedhamti. Akki nabi Muhammadiin jedhe yaa Muhammad بدي تناجتش ولت نقبدي بدي هورين إسا واتك عذاب الراء إسان دروم بسم الله الرحمن يجون شيطانا واني شيطاني وسواس جأمي يا مميف إسات وسواسا ديم جتش آفي الخناس شيطان خناس تاي خناس جتشون كان افدوبة دي بأجتشو مالف شيطان قلبي نمر هركا يو دورا درسو سورة سورة الفلك جامتي اسين سورة مدينة آتي مو تمكاتي كيس مروم آتو جرا آيان اسيدا شني لكويس اسيئي إبافي خداسدي كونينيكا إسار قط جنان بلاستوري كيسن كيسن تاني شيخ محمد رشاد عبدالله يتو يوكاو قرآن أفان أرومو قرآن جتني برهت أرقدي إذا كان شيخ محمد رشاد عبدالله أكا والجلات ندون كان بريدان إذا كان رججولا بفا كانان أسيتي أكي كتر دادي صدر كامي كفار رجلا tokko lama sadii ol dhiiftanii isa kanaanu kanatu bareedaadha. Inni biraan immoo aappii tokko aappii akkaataa xaharaa fi akkaataa wadu'aa akkaataa dubartoota illee waan baay'ee keessaa barsiisa. Aappiin kun akkaataa haydiitti dhaqatanuu yoo haydiin shamarratti dhufe maal gochuu qabdi soomana qadaa waan gochuu qabdu irraa barattu jechuudha. Dawwaltanii sheeka cinquurra wanni yeroo tokko sheeka gaafatan namarkaa baduu danda'a waan ta'eef yoo kana irraa gadi buufatanii dubbistanii hadiisni kun sahiha garuu gama afaan oromootti deebi'ee jira. Gabaabumaan aappii sana pilaastoorii keessaa argattu gama aappichaa osoo naqin barreeffama xixiqqoo tokko irraa dubbifna. Kunooti aappichi kana keessa seenna beeksisa irraa rukunna akkaataa haydii jedha xaharaa fi wudu'a jedha. Haydii irraa ni dubbifna seennee waa inni jedhu hakamoota ahkaamota haydii jedha loqonni kun. Inni biraan immoo hakaamota istihaadaa fi hakaamota dhiiga da'insa yoo deesse maal gochuu qabdi. Hakaamota istihaadaa hakaamota haydii fi istihaadaan karaa
jechuudha. Istihaadaan maal akka ta'e fi haydiin maal akka ta'e inni ilaalla jechuudha. Haydii mee waliin sirni haa dubbifnu. Dhiiga xurii irraa si gaafatu inni faalamaadha. Kanaafuu yeroo dhiiga xurii keessa dubartoota irraa fagaadha. Dubartitti yeroo haydiin dhufee laguurra jirtu ittiin dhiyaatan jechuun bakka silaas wal quunnamtii saalaa fi wajjinti dhorkaadha jechuudha. Garuu wajjin ciisuu fi bira taa'uun dhungatu wanna akkana halaala jechuudha hadiisa kana keessatti. Garuu dubartiirraa fagaadha jennaan irraa fagaachuu miti jechuudha. Bakka sanarraa fagaadha kan jedhu Quraani. Dubartii haydiin itti jiru murteewwan dubartii haydiin itti jiru yookiin yeroo irraa dhaabbatu ilaalchisee murteewwan Quraanaa fi sunnaadhaan murtaawanii jiru. Isa keessa haydiin odoo itti jiru salaatus ta'e soomanuu hin dandeessu kan jedhu as keessa jira. Hin beektu irra caalaan baay'ee isin fayyada jechuudha. Sheeka gaafachuu isin barbaachisu masgiida keessa taa'uu hin dandeessu jedha. Aishaan odoo hajjii irra jirtu haydiin itti dhumnaan Nabii sallallahu alaihi wasallam namni hajjii irra jiru hojjetu mana rabbii xawaafa gochuun odoo hafu jedhaniiruun muttafaqun alayhi jedha. Egaa dubartiin yeroo hajjiif haydii yoo itti dhufe immoo wanti isin gochuu qabdu hajji hin hajjaati Muzdalifa Minaan ni natti garuu Kaabaa hin xawaaftu jechuudha. Egaa guutuu isaa immoo kun as keessa ni jira jechuu ani irraa isiniif dubbise. Ammallee dubartiin haydiin irra jiru hiikuun hin ta'a jedhuuf immoo yeroo hiika Ibn Umar haati mana Ibn Umar ilmi Umarii haati manaa isaa odoo haydii irra jirtu hiiknaan nabiyyiin sallallahu akka deebifatu fi booda yeroo isin haydii irraa qulqulloofte yoo barbaade akka hiiku ajajaniiru. Dubartii haydiin irra jiru hiikuun hin ta'u ni dhorkaadha malee dhowwaallee natti hin fakkaatu. Akka hadiisa keessa jirutti namni baay'een hiikeeti jira garuu immoo jibbamaa natti fakkaata. Egaa akkaataa xaharaati kana keessa ni baana jechuudha. Isteeppi kana keessa baane akkaataa xaharaati. Akkaataa wadu'aa immoo waliin ilaala jechuudha. Akkaataa wadu'aa waan baay'ee as keessa jira. Saatiin dheeratee jira waan ta'eef akkaataa xaharaa ilaala. Xahara jechuun maal jechuudha? Xaharaa fi bishaanii hiikaa xaharaa bu'uura bishaanii meeshaalee fi uffata waan baay'ee as keessa isteeppa irraa deebitaniitu isin dubbifachuu ni dandeessu. Dheerataa jira. Dirqamoota waduu keessaa maali? Dirqamoota wanni shuruuxa waduu dirqamoota waduu wadaachuun dirqama harka lamman ciqilee wajjin dhiqachuu hadiisa Abu Hurayraan gabaasan nabiyyiin sallallahu harka isaanii haga irreetti dhiqaniiru. Muslimis gabaaseera hadiisni kun illee sahiha jechuudha. Inni biraan immoo egaa step isaatiin isin dubbifachuun isinirra heegama. Inni biraan immoo maali? Quraana afaan Oromootiin guutuu isa ni jira jechuudha. Quraana kanallee gama feesbuukii kiyyaatiin fi tiiktookii kiyyaan ji'a 4 dura maxxanseen ture garuu namoota baay'eef hin galle gaaffii keessan deebisuu hin dandeenye. Yeroo sanatti egaa har'a seeraan isinitti himaa namni baay'een isa akka gadi buufatee jiru ni beeka. Quraanicha meerre Quraana kana jedhu Quraana afaan Oromootiin jechuudha. Kana pilaastorii keessan keessa galtanii maal jettu meerre inshallah Quraan qubee itti dabaltu jechuudha. Quraan kan mana fakkaata akkasuma jechuudha. Quraana jettanii kaatanii qubee eedhaa fi naa fi caat dabaltanii ala kanaan isiniif fida jechuudha. Isiniif hin barreessa yoo isinitti mul'anne egaa keessa seennetu ilaalla akkamitti nuuf kan jedhu meerre kunooti keessa seenna jechuudha. English translate ta'ee jira. Translate Oromoo afaan Oromoo kana filannaa jechuudha. Afaan Oromoo kana filannaa Oromoo filannu jechuudha. Oromoo translate bakka jedhu kana filannee Al-Faatihaa ilaala jechuudha. Al-Faatihaa Quraana guutuun keessa jira. Juuzii 30 isiniif galaa miti bakka nama seene ka'e mee annaasiin dhiibnee qomee tokkuma ilaalla. Ala Imraaniin keessaa seenume inni tolkeen barbaachisu jechuudha. Egaa alif laam miim jedhaa jira isini
sirrii dhanatti fakkaata garuu hiikaan isaa rabbiin isa malee dhugaan gabbaramaan hin jiru inni jiraataa waan hundaan dhaabbataadha jedha Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum khajru تنزيل عليك الكتاب بالحق كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل جرجت الأفعال ربي فاتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لفما إذا وان إسان درا كان تقوم سوفي حالة تئن كتابة تقاد أن سرتي بوسه توراتي فيه إنجيل نسني بوسه نمتك أمنوا في قرآنتي توراتي في إنجيل وأندرا قرآن درا ويلي حمنوا لجت من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام قرآن درا نموتا فيك أجل فما قولي إسان بوسه وقافي صوبة أدباسس ني بوسه وقمتي وري كيتوتا ربي تكفران إساني في adabbii cimaatu jira rabbiin injifata abbaa haaloo baay'annaati baay'insaati xiqqoo loqonni kun na dhiba jechuudha barreeffama illee haalaan dubbisa garuu loqonni baay'ee wal dhaba egaa kanaan dubbifachuu ni dandeessu guutuu quraanaa akkamitti arganna isiniif yaanima jechuudha seeraan yoo viidiyoo kana hordoftan isiniif gala hiikaasaa guutuu isaa dubbisu bakka yoo inni isin dhaabe ta'e xiyya daawloodi fakkaatu kanatti gadi rukuttu jechuudha haala kanaan haayata wanni isinii haayata meeqaan hiikaa deema haayata soddomaan kudhan hiikaa deema kudhan amma soddomarra jira miti dhumeeti jira bakka daawloodi kana rukuna sila soddomarra jira soddomaan geenya jira miti amma meeqaan nuuf ta'e 31 kaafne immoo hanga meeqaatti aga 40 jechuudha kudhan hiikaa deema wanti haala kanaatti rukutanne waan fene yoo lakkoofsa haayata sana feene asirratti immoo haaya barreessiidhaa jira haaya torba yoo feene fakkeenyaaf suuraa kana keessa lakkoofsa torba barreessine sarchi goona egaa haayata torba nuuf fidee jira gabaabumatti siraata alladhiina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين خجلوا كرا ور إسان الرتي تولا أولتي كان إسان الرتي هن دلنا منيف هن جلتني نوح قجلش خجلوا لا يجرا كرا ور إسان الرتي تولا أولتي كان إسان الرتي هن دلنا منيف هن جلتين نوح قجلش كرا قجل كبتيبي كرا ور gaggaarii sana irratti yaa rabbi qajeelchi ka jedhu haayata kana maal isaa akka jedhu barree jira baay'eetiin fayyada egaa barumsa keenya kanumaan goollamna barumsa biraatiin akka walitti deemnutti nagaan naaf